har'a aappii ajaa'ibaa isinii qabadhee dhufe. Aappiin kun namoonni hedduu yoo isinitti bilbilanii eenyummaa namoota sanii baruu dadhabdanii akkasumas lakkoofsi isinitti bilbilame sun eenyu akka ta'ee fi namni sun nama maalii akka ta'e baruu hin dandeenye. Har'a garuu waan hedduu ajaa'iba isiniif qabadhee dhufe. Aappiin kun aappii hedduu bu'a qabeessaa itti dhiyaadhaan isiniin jedha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira boleh wangi ya kali fi gari baga jiraata sinin jedha warroonni gara YouTube channel kiyya dhuftan ana dhufu sinin jedha galatoomaa warroonni haga ammaatti subscribe like na gochuudhaan akkasumas na jajjabeessitan galanni keessan guddaa sinin jecha akkasumas ammallee warroonni haaraa taatan gara YouTube channel kiyya kottaa like share subscribe gochuun na jajjabeessan sinin jedha. Gaafii qabaatan commenti jalatti naaf barreessaa akkasumas TikTok kiyyallee follow gochuudhaan akkasumas linki copy illee naaf godhaa haga ammaatti illee ugurina irraan kaane saniif gara barnoota kiyyaatti sin dabarsaa. Akkuma mata duree isinii dhaamatti aappii ajaa'ibaa tokko isinii qabadhee dhufe har'a. Aappiin kun maal fayyada yoo jettan taatan tokkoffaa bilbilli biyya fedhe isinitti haa bilbilamuu lakkoofsa bilbila sanii fuutanii aappii kana keessa galchitanii jechaadha. Aappii kana keessa tokko galchitan aappiin kun maal isinii baasa? Namni sun maal akka ta'e WhatsApp isaa, Facebook isaa, wantoota social media garagaraa inni itti fayyadamaa jiru eenyummaa isaa guutuutti qabata isinii gabbaa jechaadha. Fakkeenyaaf aappii kana yeroo akkanatti bannu maal nu gaafatan ni bannaa jechaadha. Waggaa kana irra cuqaafne ulaagaa nu gaafatu keessaa waan bilbila keenya keessa kan kun ka bilbila normaalii irra jiru maal godhuu qabnaa ka gubbaa kanarra baasuu qabnaa jechaadha. Ka gara olii kanarratti baasuu qabnaa kun aappicha waan ta'eef aappii kana irra baasa. Aappii kana irratti erga cuqaasneen booda irratti dhooyinaa ammas kontaakti goone wanti asii olii mul'atu tana allahu goone jecha hayyama kennaaf. Erga hayyama kennee fi kontaakti goona. Amma maal goona asitti biyyoota keessa jirtan ilaaltanii lakkoofsa bilbilaatti naqxan jecha lakkoofsa bilbilaa isinii bu'e sana itti galchitan. Fakkeenyaaf amma lakkoofsa kiyya tokko itti galchee ilaala. Kunoo lakkoofsa itti galchee lakkoofsa kiyya yookaan itti galchee akkanatti haga waa xumuratutti eegaa lakkoofsa kana garuu ani yeroo dhiyoon bitadhee garuu lakkoofsa kana eenyutu itti fayyadamaa jira namni sun maal akka itti qabuu fi yoo lakkoofsa tokko sanitti bilbila lakkoofsa sana eenyummaa isaa hin beekne hundaa'uu akkasitti ofirraa baruu qabdan. Maal gootan amma kunoo bakka kanatti asitti isin asirra dhooytanii jechaadha. Asirra yeroo dhooytan kallattumaan wanni keessa isin galchee jechaadha. Odeeffannoo isaa guututti gassinii yaasaa jecha guututti eenyu of jalaa qabaa eenyu fayyadamaa jira maal ka jedhu wantoota bilbilanni achi keessatti galmeeffatee jiruu fi ka isaallee guututti walitti qabee gabbaasa jecha kun akkanatti siistama kanaan gadi baasa jecha. Eeggaas maal godha yeroo akkanatti isinii baase kana namni sun feesbuukaa fi maal akka qabu isinii tarreessa as jalatti jecha. Yoo namni sun feesbuuka qabaate inni akkasumas wantoota garagaraa yoo qabaate social media garagaraa ka fayyadamoo ta'e as jalatti isiniif baasa jecha. Akkasumas immoo amma erga kana bantanii raa'ataniin booda immoo ammas lakkoofsi haaraa dhufee kan isin hin beekne ta'uu asitti barreessitan bakka kanatti barreessitanii jecha. Akkuma kanatti erga barreessitaniin booda odeeffannoo fi wantoota namni sun of jalaa qaban guutuutti odeeffannoo nama sanii guutuutti isinii kennuu danda'a salphumatti jechaadha. Buufadhaa itti fayyadamaa hagam bu'a qabeessa hagam bu'aa hin qabu wantoonni ani hojjedhu irratti warroonni yaada qabdan commentii jalatti naaf barreessaa karaa TikTokiitii fi karaa YouTube'iin barnoonni kiyyaa fi hojiin kiyyaa hagam sin ajaa'ibsiifachaa hagam dinqisiifachaa jirtanii hagam tuffachaa jirtanii commentii jalatti naaf barreessaa na jajjabeessa waan ta'eef kanuma dhaamsi kiyya haga barnoota dhufu walitti deemuun nagaa